السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء هركفوني ورا من تبراتس جرتو بقى جراتني بقى ربي ولدنو ديبسي سنين جتشو بربادا بليان كيا مفارس كمي تفتي حتى ما لفتي كاتول بودي سدوبكا بتشوفي باي سياد اللي ما لفجنا يرو باي لايفين نفنا ورودني لايفين نوركتني ما كانت فيديو دلني قد يسوف يرو نقاين وددي دا كان نقالي يرو نقالي كان مافو سين الرابط بنيجو تشود غرو دو فيديو نكانت يرو تكو باني حالي نو ميجتي باي بريدا لا غرو كابيا نما كيستي حالي باي نما ميجتو غادو بچو حتى مودر كامني نفيدي ولا ما زديتو نفيدي يا أبليانكي يا أبلي ومسلمة كيف تجول المسلمة واي برانكي لي رقبتي برانكي بفاو جدنين أكمل تكو جدا ماجر أكمل تكبو داموتو لبونا مارت لبا فداجر مالك سنين جدو بيكو سو نو دوبارتيني يروباي dhageettii waa jaalanna akka dhiiraa sayyoo kan qabata namaan daaratti irra geenye waa jaalachuu dantaane dhageettiini jechuudha. Dhageettiini hin beektan kaa saayidoo namni hin beekne hin jiru. Saayidoon nama wallaalaallee miti nama beekaadha. Garuu biraankicha kana namni itti isa kakaase nama biraati. Garuu saayidoo yeroo baay'ee biraankiin dalaga. Garuu takko biraankiin haga hagane isa ajjeese ni jira. Baay'ee biraankii hamilee isaa wanni goote natti fakkaata. Maaliif amma waa'ee biraankii namni dalaguu irratti baay'ee dhugaa dubbachuuf gahee taphatu ijoollee Yaman jechuudha. Ijoollee Yaman yeroo baay'ee biraankiin beekamti. Maaruuf qalbii olii cabsitee achii booda ol deebistii jechuudha. Kanumaaf iyyuu mee biraankilee jaraa kana keessatti adda'u maaltu taame? Itoophiyaa keessa waraanni akka lola badrii ta'e jechuudha. Lola badrii akkas ta'e jechuudha. Wallahi nama ajaa'iba. Maaliif jennaan tokkoffaa mucayyoon tun isaa walitti kaleen nan qabdu. Namni tokko walitti haa kalaa'u yoo dhabu. Wanni na gaddisiise biraankii eega jedhanii biraankii san bira darbite biraankii san irrattuu ilma dhiiraa tokko miti lama tumte mucayyoon suni mucayyoo dhugaa dubbachuu fi jajjabinna illee qabdu aarii keessa yoo galle namni waan hin dalayne hin qabu aarii keessa jirti maaliif karaa gubbatti na salphisee akkana na godhe jecha irraayyii kuni martuu ta'amee jechuudha. Anammoo isii irra na gaddisiise ta'ame ayye biraankiidha. Fakkeenyaaf saayidoon ni araarfadha. Inshaallah waan tokkoon isii sabbiraa isii godheetiin araarfadha. Inshaallah jedhee akkasii of qabee ture. Akka inni jedhamu tan yookaan akka inni yaadu san dubbiin hin taane. Mucayyoon hin turre achi deebitee summii dhuyite jechuudha. Obboleetti xiyyaa yaa obboleessa kiyya. Intala islaamaati tokkoffaa intala islaamaati mucayyoon tuni intala islaamaa taatee lubbuu ofii harka ofiitiin lubbuu ofii balleessuun hagam akka haraam ta'e kana odoo beektu dalayti. Namni yeroo ammaa duraaniyyuu gizee namni barnoota hin qabne iyyuu jaahilummaan kun hin jiru. Garuu mucayyoon tun baay'ee na gaddisiiste dhugaa dubbachuuf. Baay'ee na gaddisiiste akkasitti lubbuu isii Rabbi lubbuu ufsii doktora gaditti Rabbi gaditti doktoratu sababa ta'ee fi Rabbi lubbuu isii bitee jechuudha. Garuu isiin kanuma hin dhageessite lubbuu ofii baasutti fiigdee lubbuu isii garuu Rabbiin hambisee jira. Ammallee taanaan uf ajjeesa jettee akka ijoollee islaamaa irraa anjibbitti ammoo tokkoffaan inni kunillee kana isa kana chuutti dhiisa. Ka lubbuu isii matummataa isiitiin azaaba seena. Akka Rabbiin wallabduun beeyti. Akka lubbuun isii yoo namni harka ofiitiif nuuf baase jannatan seenne ni beeyti.
ilmoo musliimaa taate namni waan beeyne hin jiru. So ammoo wanni kun ammootu namni tokko seera Yahudaa intala musliimaa taate seera Yahudaa hordofuun maaf barbaachise? Maali jechuun keessaniin oolamu? Amartii karaa gubbaa kaawwachuun seera Yahudaati. Abbaan biraan jiru, obboleessi biraan jiru, namni takka biraan jiru. Akka fira isii ta'etti abbaan yoo hin jirre obboleessi bakka hin jirretti eessuma kan ka'edhu. Qaadii bira darbee jechuudha. Qaadiin qaadiidha dhiisaa. Yoo maatiin dide qaadii fidan. Jara lamantu qaadii wal fida yoo wal jaalate jechuudha. Akkasumatti fakkaata. Ajaa'ibni tokko kan dhugaa dubbachuu fi isiif Sa'idoo irraa na aarse, isiif Sa'idoo irraa wanti na aarse akka seera kufrii uummata kufrii yoo akkas jedhu kana ijoolleen hedduun dhiifama jechuudha. Namoonni achi keessa jirtanii amantaa sana hordoftan dhiifama akka amantaa musliimaatitti wanti kun wanta akka amantaa musliimaatiin nurraan eeggamnetu dalagame jechuudha. Kanaafuyyuu nama kiyya lolachus mirga qaba. Maaliifi seera kana hordofinaa kana hordofa jechuun mirgas qaba. Kanaaf dubbadhee malee yookaan amantaa san keessa amantaa san tuquufi miti. Kanaas waan naa beekaa isin hundumtu warri amantaa kiristaanaa jechuudha. Maaliif afwanna of oolchaa? Amantaan jarri amma amantaa ofii dhiiftee amantaa biraa hordofuu keessatti baay'ee gahee taphatan. Intalti islaamaa ilmi islaamaa dhugattuu haa ta'u sobattuu haa ta'u dhufee karaa keessatti bilookii keessatti amartii walii godhuun amma isin maanuu ani babar kana ajaa'iba Sa'idoo miti baraa isiidha. Isin tunu intala islaamaati. Namni kun dhufee amartii karaa irratti godheef ani intala islaamaati jechuun laalte akkatti sammuun uummata keenyaa kun duuba hafaa ta'ee suuraa fudhadhaa. Anis ilmoo islaamaati. Amartiin karaa gubbatti maaf na barbaachiste? Gaafii biraas dadhabdu deebii biraas dadhabdu isa kana jechuudha. Anaan hin mallee jechuun laaftumatti deebisuufi qabdi. Akka amantii keenyaatti akkanaa miti. Maatii biraan gadhu maatiin nakkoottu. San hundaa dhiistee eega biraankii jedhaniin hundayyuu darbitee asii fiidee dhiira walirra cafayxee lamuu deebitee marzii duutti. Ammallee taanaa yoo nan fuudhini ufa ajjeesa. Maal abbu? Gama rabbiitiifillee gama namaatiifillee ta'a. Uummanni kun seera shari'aa cabse sirriitti seera shari'aa guutuutti cabse jechuudha. Wama kamittuu haa ta'u namni tokkofa walitti dhufeenya yaa'anii waliin rafuu qofaa miti dhiifama. Gaafa walumattuu lallaaqamee jedhee akkanumattuu hariiroo uumtee kalaas. Seera biyya keenya keessatti haala Yahudaa hordofta kalaas wanni waliin jirreef yoo ta'e. Jechuun naannoo wal dhaba. Achumatti amma fakkeenyaaf naannoo keenyattu ijoolleen dhiiraa ijoollee shamaraati walitti hin laaqamtu. Naannoo kiyyattuu jechuudha. Ijoolleen shamaraa ijoollee dhiiraatiin gaafa wanni jette walitti baay'ee hin laaqamanii nama hundaa miti ammoo. Da'oon gariin da'oo hin dhiifne jira. Da'oo sodaantantu jira. Hayyoota keessa beekanii. Da'oo dargaggeessi hin seennetu jira. Akkasitti intalti sun seeraan baate jechuudha kabajaa ofiitiin. Kun ammoo hodhu jedhee karaa gubbatti yoo itti kennu gammadanii, booyanii, shaffaranii. Maali kun? Yaa obboleessa Islaamaa, yaa obboleettii Islaamaa. Waan kanarraa of eeggannoo godhame. Keessattuu biraankii dalaydan keessatti diraamaa dalaydan keessatti biraankii laaqachuu qaba. Odoo baay'ee irraaf qusattanii baay'ee natti tolaan.
baay'ee natti tola. Seera amantaa keessanii eeggattanii, ulaagaa amantaa keessanii eeggattanii odoo deemtanii baay'ee nama gammachiisa. Akka amantaa biraattis dalaydanu haa ta'uyyuu namni kun nama islaamaati. Akkaataan inni itti dalagaa jiru akkaataa uummata kufriiti. Maaf ta'ama? Maaltu barbaachisa? Garuu namni keenya dhalamaan waliin lallaaqamee guddatee irra caalaan uummata ammoo kama beeku jira. Ammoo bakka biraankii kanatti intala shamaraa obboleettii isaa takka lafee cabsisee yookaan hamilee isii dhahamee eega jedhee isiin sunis hin barbaadu hagana hamileen na tuqamee jettee nama biraas soqachuuf mala hin qabdu. Isuma qabachuu qaba. Akkamitti ama maatri. Garuu hagana hamilee na cabsee isuma heerumuu qabaa gaafa jette ta'im namni kun nama bultii qabu. Odoo fuudhuuf karoora hin qabne, odoo dabalachuuf karoora hin qabne, giddiin isa dabalchisiifte. Fedhii malee hin ta'u, fedhinnaa malee hin ta'u yasleen. Fedhinnaa malee jaalalaan maleetti wanti akka galma geetti natti hin fakkaatu. Garuu rabbiin yoo dhugaan akka jarri jettu fuudhichi sun dhugaa ta'ee fi rabbii walitti haa fiduu, walii haa fixu, jara sottee walitti haa fixuu fi maatii isaanii teefese. Garuu yeroo biraatiif wanti akkanaa kun akka irraaf qooxomattan, akka irraaf ufteessitan. Keessattuu biraankiileen akkanaa kun biraankiilee fokkataadha. Biraankiilee fokkataadha. Mucayyoon sun dhugaa dubbachuuf garaana nyaattellee itti gaddese itti rifadhes. Waa hedduu ta'een akka mataa kiyyaatitti. Sababni hoo bilookii gubbatti uummata afotti dirree baasee dirree irratti namni kana yaadee godhe haga inni rifate mataan isaa isinis argita walumaan argine jechuudha. Nama kana namni biraa deebi'ee lamuu akkasitti bifa gammachuutiin amma isii wanni itti dhagamu waa hedduutu sammuu isii tana keessa seena. Nama biraatiif gizee biraa namni kun namni biraatu isii feeyyamamtuu ta'a, isiin isaa feeyyamamtuu nama biraatiif feeyyamamtuu taati gaafiidha. Kanumaafuu obboleeyyan keenya keessattuu biraankiilee akkanaa irraa of qusadhaa. Irraa of qusadhaa. Biraankiin dalaganii akkatti dalagan qabdi. Birriif jedhanii garuu onnee walii cabsuun, warrifachiisuun, daangaa rabbii illee daangaa namaallee gama rabbiitiif illee gama namaatiif illee cabnan. Obboleessi kan kiyaan obboleettiin tante yoo garan taane naati biraankiin irra dalayteessi cabee yeroo biraatiif namni wanni waliin qabu jechuudha. Biraankiidha. Amma ijoollee yaman biraankiin beekamti maaruuf. Ansaayidoo wanni kanarra arge akka inni biyya gale. Obboleetti immoo maaltu eebbifame dhiyoo kana. Isarratti illee argee garuu seenee ilaalleen geejjibu argee jira. Garuu akka inni biyya jiru akkasii itti argee jechuudha. Zamoona qooshee moo maaliin sun intala fudhate kun ammoo biraankiin intala irra dalagee intala gaggabsee faallaa deebise. Wayya ajaa'iba dhufee wallaahi. Rabbi isinii haa laffisu obboleeyyan kiyya keessattuu waan akkanaa irra of eeggannoo godhaa. Yooma waa dalaytan dubartii illaa qannaa baay'een godhina. Garuu wanti tokko yoo dalaganii diraamaan tokko dubartii yoo keessa hin jirre hin bareeddu. Garuu wanta akkasiisanii shira akkasiisaniin keessa seenanii booda qalbiisiis ofi cabsitanii ofiillee qalbiin booda maaf akkas ta'ame jechuun gatiisiif isiniin qabu. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyya yoo isin irratti dheeressee afoon naaf oolcha isiniin jedha. Naaf oolcha walumaa galatti yoo isinitti balleessee jiraadhillee afwallillaa isiniin jedha. Kanuma waan guddaa otoo hin taane kanuma kana keessaa dubbachuuf dhufe malee wantuma garaana nyaate keessaa dubbadhe akka amantaa islaamaatitti bakka bu'eeti
malee wanta biraatiif miti isinin jedha buleen kiyya akkasii waraabulaa deebanaa isinin jedha viidiyoo kana inshallah like share subscribe godhaa isinin jedha inshallah haga dhumaa hordofaa immoo yaada namaa hubadhaa akkas inshallah. Assalamu alaikum.